Hindeknu naan jedhe hin jirani. Jedheetuun na wajjin haasaa jiru namni wayii ol galee akka isaan Meeksikoo naannoo Xamaamaa jedhamu tokko jira gamoon Jallaa jedhamee bakki isaatti hin beekamu. Warri gaafachuu barbaadan dhaqanii achitti gaafatanii jedhe. Kanumaanii mucaa koo fudhadhee mucaa sadiidhaa tokko fudhadhee gaafanii hiikaa achi dhaqu. Baqqalaa Garbaa Jawaarfaan as jiru hin ture. Jiru naan jiran. Jiru nan nyaata kennuufii barbaadnaan nyaata fidaan hin jirani. Nyaaticha waanuma nuyi arginee nyaata kenninuufis nutti fakkaateera nuti nyaata fuunee gaafa nuyi gara mooraa isaatti ol linnu wayyaa fi nyaaticha ilaalanii maqaa keenya barreessanii maqaa isaas barreessanii arguu hin dandeessanii nyaata garuu isinii kennina. Maaliif hin arginu? Amma kaleessaatti argaa turre har'ammoo maaliif hin arginu? Naan iddoo kanatti isaan haaraadha. Gara qoranaa amma dhumutti arguu hin dandeessan guyyaa muraasaaf hin argitanii nuun jedhan. Garuu jiraachuuf dhiisuu isaanii nu maaliin beekna? Nyaata isinitti kenninee deemuu qofti koo hiikaa hin qabu. Maaliin beenna nuti akka nyaati kun isaan namuuf dhiitonaan. Kunoo maqaa keessan barreessineerra maqaa isaas barreessineerra kana achi nu waan goonuu qabnu waan gochuu qabnu hin qabnu lani dhidhiibanii maagee mooraa keessaa gadi nu baasan. Akkasumatti natti himanii ijoolleen Jawaarii achi dhaqanii dhabaniiru. Amma garuu Jawaar as jira miti nyaati iddoo kanatti hafidan miti hin jedhan. Yaa fidanii asuma jiru haa fidanii jedhan. Egaa asuma jiru jedhu malee haala isaan irratti waa tokko waan nutti man tokko iyyuu hin qaban. Nutis waan amannee galuuf galle mannatti hin qabnu. Hin beennu jiru nuun jedhan ati jiraachuu namaa kana amanuu dandeessu yoo argite duwwaadha. Nama hidhamaa kana akkamittiin jira yeroo isaan siin jedhan amanuu dandeessa. Jiraachuuf dhiisuu isaanii amanuu akkamittiin dandeessa. Kanatti amantu yoo ijaan argiteedha. Ijaan gaafa argitu jiruu jetta. Garuu kun hin danda'amne. Nyaata duwwaa kenninee galleerra. Ijoolleedhaanis ijoollee Maammadiinis ergasii ijoollee Jawaariitis ergasii bilbilee nyaata geessaa jiru jedhaniiru jedheen akkasumaan ergaa itti ergeen. Maanni laama mucaan ijoolleen dhiiraan lama lafti isaan bu'an dhabanii ijoollee kan dhabamanii guyyaa 8 booda lafa isaan jiran kallattii isaan jiran nannee barreen ijoollee kan ijoolleen kuni kan sidibuu kan isaanitti hidhamanii jiranii mana